Galatuma asham malaman saaram litinaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riitaa Shoodha. Riitaa Shoo irra keessummaan isiniif qabatee dhiyaate ogummaa muuziqaa kana keessatti aartii kana keessatti hegeree bareedaa akka qabu jalqabbiin isaallee bareedaa akka ta'e weellisaa Ibsaa Galamsooti. Weellisaan kun konkolaachisummaa VIP irraa gara weellisummaatti ce'uudhaan yeroo gabaabaa keessatti fudhatama kan argateedha. Isa waliin booksii gitaaraan istiidiyoo keessatti sirbaa mudannoo isaanii qoodaa turtii bareedaa waliin taasifna. Qopheessaa Beessaa Riitaa Taaddalaati. Gama daarektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Riitaa. Ispoonsarrii sagantaa kanaa sadarkaa pilaatineemiidhaan Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyem laawuriis itirsalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA Kokaamaayidopropilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riitaa Shoo. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riitaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Jalqabame sirba barbaadu tokko nu taphadhuuti. Daawwattoota kiyyoo wajjin wal baruudhaan gara tapha keenyatti ceena. Tolee galatoomii. Ya dabale majata ya kudamato dabale walu garaan kee kana kamii ya jorole kan jaalala dhiisee jibbafadu robbee laqa kaachisa ya kudamato yaaddeessa robbee laqa kaachisa Yadaan nan liphisini ya jorole kottu ya kallo morma gaaddisa Sineka aduna dite nakotu yusena nyaate Sineka aduna dite nakotu yusena nyaate Ilalla nunne narate magala farru bishani malati gode Silalla nunne narate magala farru bishani malati gode Salalani ya jorole ulaqe salalani Garana bopora ya mugalle mana kesan fulle tilalani Siyada aduna dide nakotu yusena nyaate Siyada aduna dide nakotu yusena nyaate Silalla nonne narate magala farru bishani manatti gode Silalla nonne narate magala farru bishani manatti gode Baay'ee bareeda. Teekinooloojii waan akka riitimii waa barbaachisu moobaayilii keetumarraa taphachiisa. Kana koordineet gootee bareeda baay'ee tokko. Ibsaa Galamsoon eenyu ka jedhu kana keessumattuu sagalee keen badaa haasawaa akkaatiin jaalali nan beeka. Gaafilee sitti baay'isu booksii gitaara kee waliin dhufte waan ta'eef daawwattoota keenya caalmaatti muuziqaadhaan bohaarsuudhaan Riitaa Shoo irratti turtii taasifna. Ka'umsaaf akka nu ta'u daawwattoota Riitaa Shoo waliin akka wal bartu Ibsaa Galamsoon eenyu eessatti guddatee gara aartiitti hoo akkamitti seene isa daawwattoota keenyaaf ibsuudhaan jalqabna. Ani maqaan kiyyaa
Ibsaa Abdurrahmaan yookiin ibsaa Galamsoon Jaamaa iddoon dhaloota kiyyaa godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo bakka jaamtutti hin dhaladhee iddoon dhaloota kiyyaa achuma achitti hin dhaladhee guddadhee. Aartii gaa jalqabaa akkan itti eegalee har'aa namata 8 akkana san dura dhugaa fedhii aartii hedduun qaba. Fedhii aartiin hin qabaa walleelee hedduun dhaggeeffadhaa wallumaan dhaggeeffadhu tanarraani aartii tana waa babarreessuu fi gartee gungumuun takkana dhufte waan hin dhaggeeffadhu kanarraa kan ka'e. Ijoollummaa keetiin yeroo mana barumsaa fedhiidhuma weellisaa ta'uu hin jiraayi amata 8 as garana erga dhuftee booda barumsaa kennee erga barattee ogummaan biraa erga join gootee booda gara muuziqaatti kan deebite weellisaa ta'uudhaaf yoo murteessite? Amata har'aan 10 yoo hin xiqqaate. Jechuun fedhiin akkasitti ijoollummaa kiyyatti muuziqaa dura ni baasaa waan jettu na keessa hin jirtu. Garuu muuziqaan hin jaaladha hedduu hin jaaladha walleen hin jaaladha hin dhaggeeffadha. Wallee afaan Oromoo hedduu hin dhaggeeffadha. Barumsa xumurtee ogummaa kamii keessa turte? Ogummaa shufeerummaa keessan ture. Shufeerummaa caalmaatti sirba dhaggeeffachuudhaaf sii ta'e. Gaafan sirba dhaggeeffadhu kana gartee aartiin tuni gaafan dura gartee fedhiin baasuudhaan dhuftu. Warraan amata 10 siin jeebi. Haga ammaatti maaliif turte? Yaada booda irratti si dhufee dha'ee weellisummaan? Jidduma saniin siitaappii sirreeffadhe. Maaliif istiidiyoo dhaquudhaaf maallaqaa si barbaachisaa gartee waa hedduu jira. Geejjibaa jira sani tamaarirraa gaafan bahu fedhii aartii tana waan hin qabuuf waan wallisuuf aduu jecha waan takka gartee hojii gama aartii na fiddu kana dandeettii aartii akkasii qabaadheetii miti. Waa babarreessuun na dhuftee amma jechuun gungumuun na dhuftee. Kanaafuu waan takka baasuun qabaa. Wallee qoqqopheeffadhee jira. San baasuun qaba gaafan jiru wanni na barbaachisa. Maallaqa. Maallaqa akkamittiin harkadha waan jedhu. Bravo. Sanirraan shufeerummaa eegale. Kanuma irratti kiliippii keessa jalqabaa Abshir gaafa hojjennu Abshir dura sirboota hin qabdaayyuu? Hin qabu. Sirbootan gartee Muniir istiidiyoo namni jalqaba gartee yaada kiyya achitti hafuura itti galfadde Muniir istiidiyoo. Isa bira dhaqee san dura gaafa tamaarii jirru naafi waahila kiyya tokko jira Fatii Yaanii ni amma Kanaadaa jira. Diradhaa turre gaafa tamaarii sanii bira neeneetti sirba baasna maal hin jaan. Kana deemaa boo karaa naan jaa. Amma gaa jechuun cimee gaafan itti dhufu gartee na simatee waan itti geessillee waan bareedaadha. Wallee torba moo kanan biratti hojjedhe. Wallee xiyyees ta'e tana naa honnes. Biratti hojjedhe. Kilippiin ni jalqabaa tanin si biratti hojjedhe tana Abshir. Abshir wanni nama jabaa tokkoon nakkanne. Waanan ani argi tokko sirna bareedaa seera kana wajjin wal qabatee haada qabachuu seera mana dhawaataa kana wajjin wal qabatee waan bareedaa ta'e tokko argeen jira. Haada qabachuun kun aadaan sun amma hin jiraayi. Wanni sun heera mana hawaataa jedhama beektaa? Sirnoota akkamiirratti haada qabachuun kun kan jiru? Sirri sagantaan isaa gartee aruuza gaafa namni wal fuudhee aruuza ta'anii dargaggeessi alaa ol dhufu dubraa dardarri hol aruuza isaan teessisuuf jechuudha. Heera mana hawaataa jedhanii gaafa mana aruuzaa kana dhuftu haanni fuularratti hidhama. Akka fardaati jechuudha. Luugama qabu jechuudha. Dhaabbatteeti heera san jette olaanaan bakkatti, olaantuun bakkatti, itti aanaan olaanaa bakkatti, qeeroon bakkatti, dhaddachi bakkatti, giiftiin bakkatti haala saniini san booda ol seente. Yoo waan san jette osoo hin jeeyin ol seente irraanfattee adaba qabaa jechuudha. Adabaatu jira. Cidhoota garaagaraallee inuman sababa garaagaraatiin inuman ilaala waan ta'eef sirni kun hin jiraayedha. Misirroon misirritti fudhachuudhaaf gaafa dhufu balbala caccabsee nama caccabsee
bakka tokkotti meeshaan dhokoollee inuma dhaga'ama. Kun aadmalee waan fakkaatu akka ta'e namoonni tokko hin dubbatu jechuudha. Seerri naannoo san jiru badaa jira. Aada qabachuu amma kilippii keetii irratti beeksiste sun anaaf waan ergaa guddaa qabu. Akkamitti yaadni kun akkamitti sii dhufe? Duraan beektaa ganda gaafan jiru gaafa gartee baradhu sanii aruuzaan dhaqe irratti gartee ani takka ol dabree abbaa seeraa abbaa murtii ta'uu fadha. Waan san innaan jaalachuu keessa jechuudha. Abbaa murtii ta'uu fadha. Takka ammoo wanta bakka achi himata itti bantu san abbaa alangaa namni badii balleessee ol seene sun achi dhaabbadhee akka goote eewwa himata irra bana. Namni kun akkana seera farda gooftaaf giiftii akkatti miidhee waan dabree jecha osoo citaa duran kaa'ee sababa waa hedduudhaan si himatuu danda'anii waan ajaa'ibaati. Saniin ta'uu fadhata. Kaammoo abbaa murtii as taa'ee murtii murteessuun fadha. Aruuzumaan dhaquu keessatti waan lamaan kanarratti hin hirmaadhu. Ifiif adabamuun fadhu heera sanis cabsee seenuun fadhu. Waan kana barsiisuuf sirba kee keessatti gashite. Gaafan kana godhu hedduu natti tola. Gaafuman aartumattuu makamin tura. Waan kana gaafa taphannu gandatti hedduu natti tola. Gaafan gama aartii as dhufee xiqqoo yaannis gartee na bilchaati. Haala kamiiniin barreeffadhaa yaada natti. Nin jaaladha akka malee heera mana hawaataa tapha saniin jaaladha. Haala kamiiniin waan kana gartee barreeffadhaa yaada natti saayiba kiyya Abbii Silashii kiiboordistii baandii Odaa Bultum. Nama cimaa dargaggoo cimaadha. Waa hedduu gartee isaaniin mari'anda haga ammatti. Gama aartii kanaa waan jiru guututti. Gaafa kanan yaada kana dura qabsi. Haala kamiin dalagamaa. Gaafan jiru yaada itti gumaacheef himi. Walalos yedalos ifiif dalagee baatii takka keessa ji'a takka keessatti waan kana xumureen akkan. Waan ajaa'iba. Si dura namni waan kana gara viidiyoo kan gara kilippiitti fidee hin jiraaye. Akkanatti bahee jira hojjetamee jira sirbaan. Sirbaan na dura hin hojjetame. Fiilmiiwwan gaggabaabaa barreeffamoonni gaggabaabaa illee osoo irratti barreeffaman bareedaadha. Warreen ogummaa akka biraa keessa jirtan waan kana mataasaa beeksise waan ta'eef kilippiidhaan ibsaan caalmaatti osoo irratti hojjetamee yaada jedhuun qaba jechuudha. Seerri ammaan tana daddachaa fi abbaa murtii maal qabu kun fakkeenya waan kanaati. Akka waan heera Oromoo kanarraa fudhatee gartee hungaa Oromoo tumate heera gartee heera mana hawaataa heerota keessanii jira jechuu barbaadeeti. Durirraa haasee wanni kun lafa qabatuu qabanaaf fakkaataa. Mee sirba kee Abshir kana affeerrii daawwattoonni keenya boqonnaa fudhatanii bohaartii booda gaafa walitti deebinu qabxileen naafanii jiru waan ta'eef books gitaara illee nuu taphatta itti fufne jechuudha. Daawwattoota keenya sirba kana bohaaraatii walitti deebina. Ninseera olaanaan bakkatti olaantuun bakkatti itti aanaan olaanaa bakkatti itti aantuun olaantuu bakkatti qeerroon bakkatti qarreen bakkatti heerri mana hawaataa bakkatti kaafeef dhiifama. Ijaatu argaa. Tiye iji si buutee ergannoon jaalalaa te qalbii na fuutee sin jaaladha an yooni na ehamtee sin jaaladha an yooni na ehamtee.
sifaana tola mammaree mammaree. Fiixamuu khajirti jolle loote loote boji'amee kunoo jalalaan namootee. Hayya televezyiinii jirraa kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina Faanaatiin sagantaa kana sadarkaa pilaatiniimiidhaan ispoonsara kan isiniif godhe Allied Chemicals guddaan galateeffadhaan ibsaa galamsoo waliin jira. Ibsaa erga sigaa sirboota 2-3 kiliippiidhaan hojjettee jirta. Gitaara kana erga sirbi kun bahee booda waggaa tokko osoo hin ta'in booksii gitaara kana bifa bareedaa ta'een baratte. Inuma danda'amaa wanta gartee yeroo hannuufi si barbaachisa gitaara. Gitaara yeroo kanneef akka maleedha yeroo hanneefi jalqaba gitaara kana gaafuma shaggooyyee gartee baasisan sirba heera mana hawwataa baasisan nama jabaa tokko Maadii Ali Muusaa barreessaa walaloo nama jabaadha. Isa biran dadhaqa ture gitaara isa biratti hin dhagaa yeroo hedduu san duras wallee gitaara hedduun jaaladhan hin dhaggeeffadhaa. Gaafa dhaqu gitaarri fummee qafan bitamaa jechuun informationa bitee sii fidaa naan jee bitee naa fidee gaafa bitee naa fidu oggoo biruman taa'ame inni ilaala naaf galataan isaa inni kiyya guyyuma tokko jechuu kananii fi gitaara tuttuquu eegalu. Waan ajaa'iba san bitadhee akkasiin inni naa bitee eegalee tartiiba na qabsiisee akkaataan itti qaqqabandu jalqabbiin achumarraa kaatee san booda yeroo kan nuuf eegale. Ganamas giseen hirriibaa hamu hin tuttuqaa ergan hojiirraa galees gartee galgala isumatti hin bula. Mudannoo bareedaallee akka qabdu nan beekaa. Gitaara baruuf gitaararra bulee dire gama bariisaa subii boodaa kana kan inni fi silaa hojii xiyyaazaa lamatti argamuu qabu gartee Iqii keessa galee isuma baruudha. Hojii miis godha ganama. Wantoonni dhufanii hulaanarra dadda'anii mana rakaasaa turan. Hagana takka wareegama habalee isaanis gartee naaf hubatan haala an keessa ture sanii. Aartii fi hojii sun hedduu walitti hin deemtu. Ani hoggan isaaniin deema. Garteen yeroon isaanii hannuu qaba. Garuu yeroo isaanii hannuu qabu san kun fudhate na jalaa fudhatee jira. Isaan bakka wayiitti buusee hin dafee hara manaa galee tuttuqoofadha. Wanni sun xiqqoo dhiimpalleen hagas hundan irratti nuumne hojiiti irratti xiqqoo naaf hubatan warri gaafas hojii hojjechaa ture sun hedduun galatoomne jaha. Meeshaa muuziqaa dabalataa booksii gitaaras ta'ee liidiis kiiboordiis dabalataan sagalee cinaatti barachuun keessumattuu weellistoota haaraa kallattiidhumaan istiidiyoo deemuu manna jalqaba irratti meeshaa muuziqaa akkasii baratanii sagalee ofii of qaruudhaan gara weellisummaatti osoo dhufan namoonni jedhanii jiru. Ati mootu erga sirba keessa seentee booda kiliippii erga baaftee booda seente garaagarummaan isaa maa inni weellistoota keenya haaraadhaaf muuxannoon kee maanni? Ergan booksii gitaara baree gartee mi'aan jechuun hagas hunda danda'eetii miti garuu aartii keessa waa hedduu waan silaa wal qixxeeffatuu qabdu hedduu takkaa jiru. Duraan direct bakka jechuun waan mi'aan qabne takka kan inni ifiifilleen uummadus ta'u waan mi'aan qabne takkan hojjechaa ture. Ergan booksii gitaarii baree garuu alalaasallee gartee mi'aa muuziqaan qabu saniin gitaara hojii qaqqabee gaafan wallisu hedduu natti tolaa gurra namaatiifis ni tola baay'isawee waan natti toleettu isaanitti tola. Amma gizeen gitaara haafadhee wallisu namattis toluu eegalee hin jira. Karaa si qabsiisa. Wanni isaanii dhaamu
gartee gitaarri gam tokkoon barsiisaadha. Si barsiisa waa hedduu si barsiisa. Kanaafuu akka gitaara barataniin isaanii dhaama. Gitaara baratuu qaban. Boksi gitaaraa kana weellistoonni naannoo Harargeetti bahan aadaa ta'ee jira jechuun danda'ama. Akkuma biyyoota laatinaa kana keessumattuu Ispeen fakkaata. Parsantii 90 ol ummatichi artistii kan hin taanes kan ta'es boksi gitaara kan hin taphata. Harargeessi parsantaan isaa xiqqaatu malee namni baay'ee isaa boksi gitaara kana hin taphata. Fudhattanii jirtu. Fudhannee gitaara. Gitaarri keenya Harargeetti. Waan bareedaadha. Muuziqaan nama tasgabbeessaa, nama miira hin taane keessaa nama baasaa. Hojiidhaafis hiriyaa akka wajjinis mari'achuudhaaf boksii gitaarri keessumattuu waan bareedaa qaba. Meeshaa kophaasas deemuu danda'udha. Boksii gitaariin akka hiriyaatti siif ni oola. Yoon boksii gitaarii bartee jiraatte dhugaa hiriyummaanis hin barbaachisu isa hiriyaan kennu. Hojiirraa waaftee taati. Xiyyeeffannaan kee irra caalaa sirboota durii rimiiksii gochuun boksiidhaan taphachuu maaliif kan yuutuubii gubbaatti baay'ee tokko daawwatame kan Galataa Weellisaa Galataa waliin illee katabattan hin jira. Nama baay'eetu daawwate fudhatama guddaa argatee jira. Waan bareedaadha. Yaada jalqabumaa beektaa hiriyaa wal mari'ataatuma deemtii yoon akkana goonee waan jettu. Duraan by the way waan san tartiiba qabsiifadheen wallisuuf yaada qaba ture. Isatti himee waan kana wajji daleeynaan an jee. Gaariidhaan jee yookaan hojii daleeynu taates. Yaada wal dura qabannee gaafa audio dalagannee fitnu viidiyoo haala kamii waraabna waan jettu irratti wal mari'annee. Kan keessaa gartee gaafa viidiyoo hojjennus haadha mana kiyyaa iddoo galatoomtu. Amma weellistuu gooteen hirtaani? Amma weellistuu godhe. Weellistuu godhe. Isiinis yaada hedduu gumaachitee akkaataa taa'umsa keenyaa san waan ittiin daa'amuu qabu. Achumatti fixannaa waan jettu garree. Waan innis waan bareeda. Haala saniin xumurree. Tarii achirratti waa tokko ni ilaale. Atis allaattii dirreedhaa foommanee lafee nyaatti waa akkasii jettaniiti. Atis galamsoo kee waamtaa innis daaroo labuusaa waamaa. Ammoo Harargee bakka dhaloota keessatti akka ajaa'ibaa jaalatan. Akka beektaa dhugaa ni jaalannaa. Qabsoon jalqaba beekadhu gandumarraa haati. Aartiinis qabsoo waayizawee. Wanni abbootiin keenya kaayan san meesin. Walaloof yadaloo hin meesin. Walaloo gartee bakka isaan allaattiin dirreedhaa foommanee lafee nyaatii nama jaatti jedhu. Nuti gama ciroo golaa tasfinnee jechuudha. Qabsoo waan gandarraa haatu jecha asiin haanu beekanii namni kun eessaa dhufe jalqaba. Iddoon dhaloota isaa akkuma reefuun tanaati gizee dura. Daawwattoota biyyaa hojii wal na barsiistu iddoo dhaloota na gaafate. Sanuma jechuun qabsoon dura jalqabni bu'uurri achirraa waan ol ka'uufi waan san ustinneetuma. Sirri namoonni beekaniif malee waan san dabsuu barbaanneetiif. Bohaartii waan ta'eef jee fakkeenyaaf weellistoonni tokko gaafa beekaman kaasuu dandeenya. Abdii Ciroo, Faraan Baddeessaa, Bushuu Baddeessaa, Tafarii Sararee, Ibsaa Galamsoo. Namoota hedduu inuma jira. Hin jiran namoonni bakkee biraallee inuma jijjiiru. Mee kanuma hojii wal qabatee mudannoo tokko sitti himaa. Maqaa weellistichaa kaasuun barbaadu sirba baasee miidiyaa geessee gaddeebi'e. Gaddeebi'ennaan abbaan isaa immoo saahiba isaa waliin taa'ee du'aa irra jiru. Gidduma kana sirbichi miidiyaa irratti dhufennaan haaya jaageenyee dhufe yaabuu jedhanii akka ajaa'ibaa gammadanii. Booda irratti hiriyoota abbaa weellisaa kanaa xiqqoo ka jarjaru hin jira. Laalee mata duree sirbichaa fi maqaa abbaa laaleennaan yaaboo adiiroo maqaa mucaa keetii fi ka fuuldura jiru dubbistee jennaan maqaan abbaa bakka dhalootatti jijjiirame. Yaaboo. Jaarsi yaaboo haa mucaan kun ifa baasee jechuudha durumaa
haadha na shakkaayu mucaan kun kiyyaa miti jedhe. Wanta akka keenyatti Harargee tanatti beektaa xiqqoo maqaa gama abbaa kana jijjiirrachuun keenya xiqqoo gama amantiinis ta'e isaan nan deeggaru baay'ee abbaa keenya nan biraa mataa godhuufi ola rabbii jira nan deeggaru akka muuziqaa taphadhu. Saniifin waan inni jaalanne Maqaa isaa dha'uun qabu yaada jawuutu na dhufee galatoomne. Erguma inni karaa fuula rabbii deemi maqaa gama galamsa jijjiire. Waaqa ajaa'ibaati. Bakka inni dheeretti maqaa isaan kaasu jeetinin abbaa kiyya. Waan ajaa'ibaati. Gidduutti sammuutu Kadir Said fi Almaas Tafarraa kan waliin taphatan ati sirra deebitee rimiksii gooteerta. Haalli muuziqaan itti hojjetame dhama duraanii akka qabaatu gooteerta. Kilippiin isaallee akkuma dura akka ta'utti gootan. Dhuguma hojii takka gaafa hojii hangafoota keenyaa duraanii kana fuudhanii ijoolleen ammaa hojjettuun ni arka. Yooniin akkana godhee gartee gitaara osoo oriijinaalitii san gadi hin dhiisin qo'adhee maal jedhee gitaarallee gamana fidadhee jechuudha. Akkatti dalaguun qaba sagalee waliin kaasu. Akka sirriitimni hedduu fiiguun garree gurra naatee jiru ta'a. Saniin itti yaadee waan kana godhe naa milkaa'ee naa bareeda baay'ee tokko. Akka istiidiyoo ta'an dhaqee gartee meeshaa muuziqoota ammayyaati yoon itti danda'e akka waan kabajaa irraa fuudheen na fakkaata. Isaan irra kanaan na mul'ata. Bravo waan bareedaadha. Egaati gara dhumaarratti maali si haa eegnu maal hojjechaa jirta wantoota haaraa akka hojjechaa jirtu quban qaba waan ta'eef. Hojiin ammayyaas ni qaba. Hojii ammayyaa amma kilippiin xumuratu jira. San duratti garuu hojuma gartee hadiirsa takka gartee yaadannoo hawaasaa taatu takka ta'e ergaa guddoo dhaamsa guddoo dabarsitu fidadhee dhufe san akkanarraa na simatan abdiin qaba. Waan bareedaadha. Nama galateeffattu ergaa qabdu hoo jiraate carraan sii kennaa gama kiyyaan garuu booksii gitaaraan sirba bareedaa ta'e tokko akka nuuf taphattu si affeere sirboota kee keessaayis sirba reefu hojjette tokkotti dabalee adda baane jechuudha. Galata jalqabarratti haadhatii tanin akka malee jaaladhu akka malee hamajuun galateeffadha akkasumas obboleeyyan kiyya. Akkasumas haadha mana kiyyaa saayinpootan kiyyas hunda ilmaan Oromoo hundaa'u hedduun galateeffadha. Sanirraa kaasaan immoo wallistoota hangafoota na dura dabran hedduun galatoomfadha. Hedduu takka maaliif barumsa guddaa hanin amma booda irraa baradhuutu na hafa. Walleelee isaan gartee dalaganii ummataaf gurra ummataa jiru kana guutuun waan barumsaan ta'u waan kitaaba irraa barreessitu sirba tokkorraa kananii fi kitaaba irraa barreessitu hundaa jira. Kitaaba guutuu fuula 300 sirbi tokkicha. Kanaafuu hedduun isaan galatoomfadha. Na barsiisanii ifturaafis na barsiisanii haa galatooman hin jaa. Guddaa galatoom. Jaaladhaa hedduun isaan kabaja. Aayee guddaa galatoom. Kabajamtoota daawwattoota keenya weellisaa Ibsaa Galamsoo waliin Riittaa Shoorratti turtiin taasifne kana fakkaata. Gama daarektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa ispoonsarri sadarkaa pilaatineemii Allied Keemikaalsi guddaan galateeffadhaani. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin haga walitti deebinutti horaanaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwanii fi keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkiit dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laafsaa soodiyeem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA
Kookamaayidoo Propilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo. Yala salase baedi, yala salase baedi, yala salase baedi, opina kabila bedi. Shagari gulfana de mahala waramila goti, shantati nadurayati, mama galambia goti. Ya biruto, malin pargite jiruto. Abditi ya sirangkaya kambira kabulubuk Boya loleko Ya loleko Intal debisi kalbito Jabo nawara Sitanda maya alate Situbiya bundang marmara Mawalana bensi bunengala Shururu ya Portugaleo Mawalana bensi bunengala Shururu manne peñalama Shururu olla walubira Shururu lamne wal jalate Shururu bi awajudira Shururu ya Portugaleo Damawalana bensi bunengala Damawalana bensi bunengala Damawalana bensi bunengala